السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا كيا جافر كمال جالتي نأردفتن أكسمس يوتيوب كيا كيست أكسمس بيجي كيا كيست كرا غرغراتي نأردفتن هم دا كيسانين كابجاف جالالي أني سنين قبو بكا سنجرتا مرتي سنها قبو سنين جيجا الرئيس فيديو تكو سنيف قبل ليتم فيتشو دا فيديو أبي بريدا تكو أف كيستي قبطو تكو سنيف qopheessuuf yaalii taasisuuf arras akkuma armaan dura hubatamee dhufeetiin jira jechuudha. Jalqabatuun waa'ee aappii kiyya kanaatti isin dabarsin dura haala kamiin YouTube kiyya keessatti akkasumas Facebook kiyya add friend isaa guutuu jiru haala kamiin follow gootanii akka ittiin hordoftan isin agarsiisuudhaaf jechuudha. Jalqaba YouTube keessan seentan jechuudha. Sana booda eega YouTube keessan keessa seentaniin booda jechuudha xinnoo hanga shabakni kiyya hojjetu jechuun neetworkiin kiyya hanga hojjetu opsaan eeggattan jechuudha. YouTube kiyya kana keessatti viidiyoo 20 akkas waan hin qabuuf as gubbaa bakka search kana irratti jechuudha Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. As bakka search sana irratti jechuudha haala isinitti mul'atu kanaan jechuudha Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Sana booda xinnoo opsaan eeggatanii eega haala kanaan isiniif ba'ee YouTubein kiyya jechuudha kan profaayilii kan ofirraa qabu Jaafar Kamaal isa kana irra tuqxan jechuudha. Sana booda barreeffama diimaa kana ni argitan jechuudha. Subscribe kan jedhu kana ni argitan jechuudha. YouTube kiyya eega haala kanaan isiniif booda jechuudha subscribe kan jedhu kana irra tuqxan jechuudha. Sana booda xinnoo as dabruudhaan ni eeggattan jechuudha. Amma mallattoon notification isiniif baatu jechuudha subscribe eega gootaniin booda mallattoon notification sunis maal fayyadi jennaani wanni haaraan yookaan wanni an gadi dhiisu tokko yoo jiraate ta'e jechuudha YouTube kiyya kana keessatti kan gadi dhiisu yoo jiraate ta'e jechuudha atattamaan yookaan kallattiidhaan kan isin bira ga'u akka taasistudha jechuudha. Isheen sababa taati kanaaf jechuudha. Dhiifamas lammaffaadhaafanii subscribe godhee isin agarsiisuuf jechuudha. Asitti mallattoo notification gurraattii isiniif baatu kan irratti tuqxan jechuudha. Haala kanaan yeroo isheen taate haala kanatti dhiistanii jechuudha. Haala kanaan subscribe YouTube kiyya gootanii jettan jechuudha. Inni karaa biraan Facebook kiyya keessatti Facebook kiyya irratti haala ittiin hordofuu dandeessan isin agarsiisuuf as gubbaa bakka search sana irratti jechuudha. Naman argine yoo jiraate ta'e akkasumas immoo kanneen viidiyoo kiyya hubattan kanneen viidiyoo kiyya daawwattan Facebook kiyya Jaafar Kamaal isumadha. Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Haala kanaan haala itti subscribe gootanii Facebook kiyya add friend isaa guutee jira jechuudha. Haala kamiin akka itti na hordoftan yeroo hunda kanneen isin agarsiisu Facebook kiyya isa kana jechuudha. Dhiifama follow haala itti gootanii na hordoftan jechuu kiyya jechuudha. Isa kana Facebook kiyya eega haala kanaan isiniif ba'een booda an ammaan dura follow godheetiin jira irraa isin agarsiisuuf yuun kanan godha jechuudha. Yuun godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Of booda deebine jechuudha bifa haarawaa ta'een akka walumaan laallu jalqaba follow isa jedhu kanarra tuqtan jechuudha. Eega friendii kiyya akka hin taane beektaniin booda jechuudha. Sana booda save first isa jedhu kanarra tuqtan jechuudha. Asirra jechuudha. Jalqaba follow gootanii sana booda save first gootanii haala kanaan akka friendii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas page kiyya Jaafar Android akka like gootanii jechuudha. Akkasumas follow gochuudhaan akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Page kiyya sanas isin agarsiisuudhaaf as gubbaatti kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Yeroo isin gabaabsuuf page kiyya isa kana jechuudha Jaafar Android kan jedhu kana jechuudha. Isarra tuqxan jechuudha. Sana booda ofsaan eeggattan hanga profaayiliin page kiyya isinitti mul'atu isa kana jechuudha. Amma isinitti mul'ateera. An ammaan dura like godheetiin jira irraa isin agarsiisuuf jechuudha. Irraa kaasee isin agarsiisuuf jalqaba like kanarra tuqxan jechuudha. Sana booda follow ishee jettu kanarra tuqxanii achi booda save first kanatti dabarsitan akkuma Facebook jechuudha. Sana booda of booda deebi'uudhaan save gootan jechuudha. Save kan jettu kanarra tuqxan jechuudha. Indagatina haala kanaan na hordofuu dandeessu jechuudha. Amma gara dhimma kiyyaatti isin dabarsuuf aappii baay'ee bareedaa ta'e tokko jechuudha. Aappichas Play Store irra kafaltii tokko malee buufachuu ni dandeessu jechuudha. Aappichis kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Aappichisa kana isinitti mul'ata jechuudha. Maqaan isaatis kanuma isinitti mul'atu isitan anis barreessee kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Z Dialer kan jedhu kana jechuudha. Isa barreessitan jechuudha. Mee jalqaba Play Store kiyya keessaa galu jechuudha. Opsaan na eeggattan hanga an Play Store kiyya keessa seenu jechuudha.
eega Play Store irra seenneen booda option na eeggattan jechuudha. As gubbaa irratti jechuudha Z dialer jettanii barreessitan. Qubee Z buustanii jechuudha. Haala kanaan barreessitan jechuudha. Dhiifama qubee D barreessine jechuudha. Qubee gaadhaa kanan barreesse as keessa jechuudha. Qubee dhiifama kabajaadhaan isin gaafadhu jechuudha. Xinnoo waan namni natti bilbileef akka adda citu taasisee jira jechuudha. Play Store irra eega seentaniin booda as gubbaa bakka Z sanatti qubee D kana aansitanii haala kanaan Z dialer kan jedhu kana barreessitan jechuudha. Kan isinitti mul'atu kana Z dialer kan jedhu kana barreessitan jechuudha. Sana booda xinnoo ni eeggattan jechuudha. Appichi kan isinitti mul'atu jechuudha. Isa kanaadha inni hanga mallattoon isaadha isiniif ba'u ni eeggattan jechuudha. Appicha isa kana gad buufattan jechuudha. Faayidaa appichaas kaniin waliin ilaallu ta'a jechuudha. Appichi isa kanaadha. Barreeffamnis kan as gubbaatti isinitti mul'atu Z dialer kan jedhu kana barreeffattan jechuudha. Amma gara agarsiisa appichaatti yeroo dabrinu jechuudha. Appicha irra ni tuqna. Sana booda xiyya as gadii kana fayyadamtan jechuudha. Isarra tuqtanii. Sana booda ammas xiyyuma sanarra tuqtan. Sana booda ammas xiyyuma sanarra tuqtaniit. Sana booda seevuma sanarra tuqtan ammas. Achiin booda asirratti jechuudha. Bakka kanarratti jechuudha. Bakka secretary and swed bakka kanarratti jechuudha. Waan feetan barreessitan. Waan feetan garuu ni gaaffii isin gaafachaa jira garuu waan feetan barreessitan. Maqaa keessanis ta'u maqaa waan hin daganne barreessitan. Haala fakkeenyaatti Jaafar jedheetiin barreessa jechuudha. Sana booda save goona jechuudha. Save kanarra tuqtan. Eega waan tokko barreessitan jechuudha. Sana booda OK kanarra tuqtan jechuudha. OK kan jettu kanarra. Haala kanaan eega isiniif ba'een booda maal fayyadamtan haala fakkeenyaatti lakkoofsuma tokko waa filatnu fakkeenyaaf 89 OK kanarran tuqa jechuudha. OK ishee mallattoo namaaf bilbilan kanarra amma 89 OK dhuma sanarran tuqa. Appiin kun baay'ee bareedaadha. Appii baay'ee namatti tolu. Amma haala kanaan eega isiniif ba'een booda suuraa dhokfachuu barbaannaan imeejiin kunoo isinitti mul'ata. Viidiyoo barbaannaan viidiyoo akkasumas audio akkasumas waan garaagaraa dhokfachuu lakkoofsa namaallee karaatti dhokfachuu dandeessan of keessaa qaba jechuudha. Appiin kun lakkoofsa namaa dhokfachuu ni dandeessu. Suuraa, viidiyoo akkasumas audio waa hedduu akkasumas albama tokko keessa dhokfachuu ni dandeessu jechuudha. Haala fakkeenyaatti lakkoofsa nam tokko isin dhoksee isin agarsiisuuf as gadi fayyadamtan jechuudha. Barreeffama as gadii isinitti mul'atu jechuun mallattoo dabli kana barreeffama osoo hin taane isa kana fayyadamtan jechuudha. Waan tokko as keessa gashuudha. Sanarra tuqtan jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf ani qubee A jedhu kana yoo haa dhoksadhu jechuudha. Haala argaa jirtaniin mee gara alaa ba'eetiin jechuudha. Appii kanarraa ba'eetiin si'a lammaffaaf irra seenee ilaalla jechuudha barreeffama kana. Koodii sila gashitan, koodii sila filattan 89 ani filannoo kiyya silaate jechuudha. Dhiifama sirriin barroofne dhiifama jechuudha. 89 jechuun si'a lama waan filadheef 89 OK tuqa jechuudha. OK ishee mallattoo namaaf bilbilan sana jechuudha. Sana booda haala argaa jirtan lakkoofsa ammaan duraan dhoksee asitti kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Lakkoofsa kanaaf dawwaluu barbaannaan erga erguu fi barbaannaanis dawwaluu barbaannaanis kunooti jechuudha. Yoo dawwaluu fi barbaaddan isee kanarra tuqtaniiti jechuudha. Yoo erga erguu fi barbaaddan immoo isee kana tuqtan. Haala kanaan jechuudha appii kana baay'ee kan isin fayyadudha jechuudha. Karaa biraatiin appiin kun akka poonii keenyaatti itti fayyadamuu dandeenya. Suuraas keessa dhokfachuu ni dandeessan. Garuu koodii filattan, koodii sana dagattan, koodii sana gashitaniin booda OK mallattoo ishee namaaf dawwalan tuqxan malee OK biraan qabuun kan hin dagatinaa jechuudha. Karaa biraatiin akka poonii keenya isa kanaatti jechuudha. Akka poonii keenya isa noormaalii qafoo keenya irra jirutti itti fayyadamuu dandeenya. Kana yeroon jiru yoo mobaayila keessan keessaa siim kaardii maallaqa of keessaa qabu yoo qabaattan taatan lakkoofsa nama feetanii itti gashuudhaan fakkeenyaaf itti naqachuudhaan jechuudha. Duwwaa 5 haala feetaniin barreessitanii dawwalachuu ni dandeessu. Karaa biraatiin asiin maqaa namaa keessa seentanii maqaa nama of harkaa qabdanutti dawwalachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa biraatiin appichi baay'ee bareedaadha jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Karaa biraatiin asitti jechuudha bifa haaraa ta'een akka poonii keenya tokkotti jechuudha itti galchattanii lakkoofsa qabdan itti galchattanii dawwalachuu ni dandeessu jechuudha. Ammas dhimma namni 2-3 irraa na gaafachaa turtan
isiniif deebisuu fi lakkoofsi keenya namaan qabame yookaan namni lakkoofsa keenya ofitti hidhe yoo jiraate haala kamiin yeroo hunda irraa of to'annaa jechaa turtan koodiin ammaan dura ittiin of eeggatan sun hojii dhaabbatee jira jechuudha. Amma koodiin bira kan jiru tokko ni jira jechuudha. Innis jalqaba lakkoofsi kan keessan yoo namaan qabame jiraate jechuudha. Hin dagatinaa jechuudha. Irra baay'een keessan kan namni daayivartii walitti gootan ni jira ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf irra baay'een keenya daayivartii kan walitti godhu kan akka jaarsaaf jaartiin innis jira. Garuu kana sin saaxiluuf osoo hin taane jechuudha. Akkaataa itti of eeggatan isin agarsiisuuf jalqaba riqicha kana tuqxanii jechuudha. Sana booda duwwaa kana tuqxanii sana booda lakkoofsa 2 tuqxanii sana booda haala kanaan jechuudha. Yeroo hunda moobaayila keessan ishee xiqqoo keessas ta'e isa guddaa keessatti haala kanaan of to'achuu dandeessu jechuudha. Haala namni daayivartii yoo moobaayilii keessan daayivartii ta'ee jiraate ta'e moobaayilii kan keessan silkiin keessan ishee dhumti kashaafne jechuudha. Silkii nama biraa irratti hidhamee jira yoo ta'e haala kanaan hiikkachuu ni dandeessu jechuudha. Okee gootan jechuudha. Haala kanaan inni karaa biraan silkii nam tokko ofirratti hidhuudhaaf maal fayyadamna kan jechaa turtanis ni jirtu. Garuu an akka silkii wal daraa hiitanuuf miti akkaataa namni karaa nagaa ta'een daayivartii walitti gochuu kan barbaadu yoo jiraate ta'e jechuudha. Karaa nagaadhaan kana fayyadamtan jechuudha. Sana booda lakkoofsa sana itti geessitan jechuudha. Lakkoofsa sana naqxan fakkeenyaaf duwwaa haala kanaan 9 duwwaa gootanii jechuudha. Xumurarra kana galchitanii sana booda okee gootan. Haala kanaan daayivartii gochuu ni dandeessu jechuudha. Daayivartii silkii ta'ee jiru immoo haala kanaan to'attanii jechuudha. Silkiin keessan daayivartii ta'ee jira jechuun haala kanaan dhiifama. 00 jechuu yookaan duwwaa 2 gootanii sana booda kanaan of eeggachuu dandeessan jechuudha. Of eeggannoo kan isiniif ta'u lakkoofsi kun yeroo hunda moobaayila keessanitti lakkoofsa galchuudhaan okee gochuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaas silkiin keessan yoo daayivartii ta'ee jiraate haala kanaan irraa hiikamuu ni danda'a jechuudha. Qopheessaan qophii kanaatis akka an Jaafar Kamaalii viidiyoon kiyyaa irraatis kanuma fakkaata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.